Leenjiin leenjiftoota sochii oomisha Atoo Boonsituu kalaqaan deeggaruu irratti xiyyeeffate Yuunivarsiitii Harraambee kaampaasii Muummichaatti kenname. Leenjichi walta'iinsa Embaasii Indooneeziyaa Finfinneetti argamuu fi Yuunivarsiitii Harraambeetiin kan qophaa'e yoo ta'u, Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Indooneeziyaa Albuseeraa Basnuurii fi hojii gaggeessaa olaanaan Biizines Guruuppii Harraambee Obbo Fayyisaa Araarsaa dabalatee beektotaa fi namoonni gahee hojii adda addaa qaban irratti argamaniiru. Atoo Boonsituun bu'aan gama hawaas-dinagdeen qabu olaanaa ta'us hanqina teekinooloojii akkasumas adeemsi gabaaf itti dhiyeeffamu faayidaa kana caalatti akka hin dhandhamne biyyattii dhorkeera jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Harraambee Dr. Habtaamuu Takkaa. Inni kun hojii dargaggeessa keenya uumanii biyya alaatti erguu hin dandeenyedha. Yeroo ammaa kana gara biyya alaatti erguudhaaf yaaliin jalqabee mara baay'ee dabalaa jira. Oomishni qonni isaatis babal'achaa dhufaa jira. Gara alaatti samma biyyattii keenya kana keessatti argitanii barbaachummaan isaa baay'ee dabalaa jira addunyaa irrattis. Sababni isaa akkuma duratti isinii kaase tokko pirootiiniidhaan baay'ee kan badhaadheedha. Parsantii 40 qaba. Almost pirootiinii loon irraa yookaan foon irraa aannan irraa argannu sanii gadii biti pirootiinii inni qabu. Pirootiinii asirraa argannu immoo akkuma duratti isinitti hime salphaatti daakkamee nafa namaa ijaaruudhaaf baay'ee kan toleedha jechuudha. Leenjiin leenjiftootaa kun adeemsa oomisha qabeenyichaa kalaqaan deeggaruun sona dabaluun faayidaa hawaas-dinagdeef oolchuuf gahee baachuu akka danda'u dubbatan. Dameewwan haaraa carraan hojii irratti uumamuu yeroo qorannutti Imbaasiin Indooneeziyaa Atoo Boonsituu irratti kalaqa sona dabaluun jiruu fi faayidaa biyya isaaniitti argamsiisaa jirurraa ka'uun damicha irratti hubannoo uumuurraa waliin hojjechuuf yaada akka fidan ibsan. Egaa wanni kana goonuu fi erga kana barree booda amma har'a sittin argitan kun leenjistoota kan leenjisaa jiru. Akkamitti qophaa'a piroosesii inni itti qophaa'u san Indooneeziyaa Imbaasiin muuxannoo isaan qaban kan biyya isaanii amma ogeeyyota keenya leenjisaa jiru. Ogeeyyiin keenya kun immoo gadi buunee maal gochuuf yaalaa jirra. Interpiraaneroota dubartoota leenjisneerra. Nuumti leenjii bara kana qofaa 1600 ol leenjisnee jirra. Hojii adda addaa akka uummataniif. Isaaniif immoo deebinee amma kana leenjisnee hojiitti akka galan. Jalqaba isuma konsepshinii biyya keessaafis ooluu danda'a. Itti aansinee immoo amma warra kaampaanii gurguddaas waamnee jirra. Warra oomisha qabu, warra warshaa qabu, warra soyaabiinii kana biyya alaatti ergan isa waamneerra. Akkanumatti isa erguurra immoo yoo vaaluu chaayinii kan aadiyoo goone immoo gatii qabaadha. Yuunivarsiitiin keenya adeemsa biyyattiin damee qonnaa ammayyeessuu eegalte kalaqaan deeggaruuf ni hojjeta kan jedhan immoo hojii gaggeessaa olaanaa Biizines Guruuppii Harraambee Obbo Fayyisaa Araarsaati. Faayidaa oomisha Atoo Boonsituu hubachuun haala kallattii gara fuula duraatti irraa fayyadamuu dandeenyuufis leenjichi bu'uura kaa'aa jedhan. Galmi keenya beekumsa Atoo Boonsituu dhaadhessuu fi itti fayyadamuun akkasumas gabaaf oolchuu dandeessisu isin hidhachiisudha. Kanammoo beektota Indooneeziyaa irraa dhufan qabachuun ni milkeessina jedheen abdadha. We can successfully introduce these products to our community and make a positive impact in the market. Indooneeziyaatti Atoo Boonsituun galii biyya alaa bal'aa argamsiisuun jireenya lammiilee hedduu jijjiiraa jedhan Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Indooneeziyaa Albuseeraa Basnuur. Muuxannoo oomisha kana sona itti dabaluun biyya keessatti fayyadamuun sharafa alaa argamsiisuu jirus Itoophiyaanotaa qooduun faayidicha akka dhandhaman taasifnaa jedhan. Namoonni amma leenjii kennineef wanta hubatan hojiirra oolchuu akkasumas kanneen biroos leenjisuun ofii fi biyyattiis damicharraa fayyadamoo taasisuu danda'u. They can share their knowledge not only to their family but also to their friends in this city, Adama, and also to other cities in Ethiopia. This is what I hope. Adeemsi nyaata teembee jedhamuu fi Indooneeziyaa qofatti beekamuuf biyyoota gara birootti ergamu Atoo Boonsituu irraa itti qopheeffamus leenjicha irratti dhiyaateera. Qaamolee hawaasaa magaalaa Adaamaa bakka bu'uun leenjii leenjiftootaa kana fudhatanii dubbifne gama isaaniitiin yaada kennaniin. Waldaa daldaltoota dubartoota magaalaa Adaamaa dhufe miseensota hedduu qabna. Kun immoo dubartoota wajjin wal qabata, hojii dhabaa wajjin wal qabata waan ta'eef dubartoonni keenya ijoollee isaaniis haa ta'u ofii isaaniif samma nagadan irratti caalaa kana irratti leenjii yoo laannee fi bu'aa argatanii ofiis fayyadamanii biyyaaf hin fayyadudha yaada. Harraambee Yuunivarsiitii galatoomi jennaani duraan dursee Indooneeziyaa irraa ambaasaadara fidee leenjii kana kennuu isaatitti baay'ee gammannee jirra. Leenjii kanarraa waan guguddaa barannee darbinee jirra Akureekarraa. Bara 2021tti Itoophiyaan alergii Atoo Boonsituu irraa $1,39.9 argachuu ragaaleen ni mul'isu.